Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaalatamtootaaf kabajamtoota jechuudha. Chaanaalii kana hundi keessan baga jiraatan isiniin jedha. Maashaallah har'a kunoo barumsa bareedaa irraa fayyadamtan jechuudha. Waan baay'ee yeroo dheeraadhaaf rakkachaa turre jechuudha. Zeenii jechuudha. Waa'ee zeenii kan maallaqa nyaattu qarshii nyaattu jechuudha. Akkaataa ittiin bilookii ofirraa gootan qabadhee isinii dhufeen jira. Sheerii walii godhuu hin dagatinaadha. Viidiyoo kana immoo laayik godhuu akka hin daganne isiniin jedha. Karaa barumsaa darbuun duratti jechuu chaanaala kee sabiskiraayib godhuu hin dagatinaadha. Chaanaala keessan irra yeroo dhaqxan maqaa kana barreessitaniitu irratti dhoottu. Kunoo maqaa haala kanaan maqaa kana fakkaatu yeroo seerchii gootan asirraa chaanaala kee argachuu ni dandeessuun isiniin jedha. Sabiskiraayib akka gootan asumaan isin affeera jechuudha. Zeenii kan maallaqa nyaattu jechuudha. Qarshii fixe jechuudha. Yeroo isin biyya dawwaluudhaaf yookaan haajaa biraatiif rasiida keessan itti guuttan osomaa isin jechuudha haajaa teessan san hin baatiin qarshii keessan san isin jalaa fudhattu jechuudha. Ka qarshii keessan isin jalaa nyaattu isiniif furmaata ishii fide jechuudha har'a. Akkaataa isin bilook ofirraa gootan jechuudha. Ayyama keessaniin ala faayidaa keessan malee akka ishiin rasiida takka isin jalaa hin fudhanne akkaataa ittiin gootan ammallee jechuudha ofiin majjaana hiitu jechuudha. Kanaan isiniif qabadhee dhufee bilookii ofirraa godhuuf mana miseejjii keessa galtan jechuudha. Mana miseejjii kana keessa intaniitu kun bilook ofirraa godheen jira jechuudha. Akkuma argaa jirtan kana haala kanaan yeroo lama bilookii godhe jechuudha. Ergaa istoop jettanii haala kanaan itti argitan jechuudha. Maal isinii fidaa kunoo barreeffama kunoo kana arabeeffaan jechuun miseejjii gabaabaa jechuudha. Okay jedhu kana macarrasha irratti kunoo kana isinii fide jechuudha. Baada kana isiniif deebisee isinirraa hidhamee jira jechuudha. Salphaatti isinirraa hidhamee jira. Akka isin godhuuf immoo iddoo barraa'uu qabu kanatti 7 duwwaa duwwaa 5 duwwaa duwwaa itti gootu. Achii booda gabbuuniitu stop jechuun jechuudha. Stop haala kanaan stop yeroo jettaniin itti ergitu jechuudha. Nama ofirraa bilookii godheen jira waan ta'eef lamuu itti erguun barbaachisu. Tanaaf isin haala kanaan yeroo itti ergitan miseejii kana isinii deebisaa. Warri zeen qabdan isinirraa bilook ta'ee jira. Intanaa zeeniin jalaa nyaata ofii majjaana hidhaan hin jiru hafee jira jechuudha. Inshaallah akka irraa fayyadamtan abdiin qabaa. Laayik godhuu hin dagatinaa. Sheerii waliif godhaan isiniin jedha. Tanaaf barumsi keenya irraa kana fakkaatan isiniin jedha. Hanga barumsa biraatiin walitti dachaanu naganaa ta'an isiniin jedha. Baay baay.